waqtii aruuza godhaten jiru dhalaa biyya namaa jirtu keessa akka biyyaatti fiidoo arge dhugaa rabbiyatii kun nama jabaa nama lafee barbaadani yooniin obboleettiteetiin fuudhajee obboleessa naa taate waan taateef obboleettiin tee waan obboleettii tiyya taateef hidda kee kasitti hidhaarraa natti fuudhuu qabda hidda yaa waggaa hidda yoon jee nama fira kee kasitti dhiyaatu asoo obboleeyyan kee ta'an. Rakkoon Harargee kana bar rakkoon keessan kana amma isin rakkoon keessan kana bar takka dumaashi jennaan meeshaan keessan alatti isin hin qabu taruma amma rakkoon Harargee rakkoon guddoon dhiirri Harargee qabdu bakkuma tan dumaashi jennaan zaafet taabeera kiyyaatti fuudhuu ishii ta abbeeraa kee tiruumoo jechuun abbeeraan akkami beektaa dhugaatti taa adeera kiyya ka obbolee abbaan kiyyaa fi inni obbolaa intala isaa. Rakkoon qabu bakka ishiin sirraa fagaachuu waan hin feeneef rakkoon qabu. Imimmaan gisee kolfoo kana osoo gaafa namni du'e boo'e Oromolleen sira nagalateeffatti bare. Osoo gaafa Oromoon duutu boo'e sira Oromolleen viidiyoo hojjete boo'e sira Oromolleen nagalateeffatti. An gisee kolfu boo'e gisee waaddoo ani imimmaan akka. Biiftuun as jala jirti biiftuun lakkoofsa ergii mucaan qooyi dura muka kabiyya jiru mana ijaaran jedhanii biiftuun walii babarreessaa yoo biiftuun sii taate biiftuun sitti fuudha intala adaanaa tiyyaati kunoo as jala jirti. Anchi lakkoofsa kee ergiif deemi saree. Maal goota dhaabbattee ufee taasii gurgurraa. Kootu jiin dhugaa. Biiftuu. Jedheen deemi koomentii barreessiif. Ililli kenniif deemi. Dhuftee laal. Duraan na bira mudeetara qabdii mana kiyya tiktookii kiyya tokkorra. Deebisii bire dhalaa achi jala I love you sin jettu bilookiin ariitu. Kootu biiftuu. Dhaqi mana jaarsa keetti modiitara fudhu kootu modiitara guutuu kenniif. Ayyee. Asuun asilii waan gurguruu barbaadaan afaan waan gurguree asuullee gurguree firra. Amma kaayiroo keessa haadha faaxetti asu'u fati'a kanneen wayyatti gurguruuf ta'aara yoo rabbi na laaffise. Diyaaspooraan amma booda Ameerikaaf Kanaadaa Awustiraaliyaa dhuftee bilaashatti sargii qorattee hin deemtu hin jiru. Yoo gabbara fiddeen dhunne dirree xiyyaaratiin ofirra isii deebisa takkittiin isii mee faana lafa ijjadha aanaa kaayiroo jiru hin argitan. Shamarran abbaan qabne argitanii saroota. Ulfeessitee asii achi dachaate tiraa kanatti dachaa. Shamarran kaayiroo jiru hunda siitu raaman soolala. Hunda sii takka gurguran. Rabbi gatiitti si haa baasu du'aan itti godhamu. Shamarran kaayiroo jiru hundi isaanii ilmaan kiyya amma booda kaayiroo fuudhuu barbaadna takkittiin ta'e osoo naan bilbileen dhufin. Dirree xiyyaaratiin uduuba si deebisa. Wallaahi ladhi. Adwaasni du'aan sin deebifne. Simaa paaspoortii gurraacha qabu kana osoo eeyyama kiyyaan ala dhuftee yoo akka ati dhufte dirree xiyyaaratiin uduuba sin deebifne anuu waggaa 27 kanaan baranne. Every single diaspora samtaachuwal. Tokko deebis an gatii sitti mammaan tare gatii haadha faaxe gatii guddaa malee hin gurgurin. Maaliifi yoo nama waliin boonillee milishaan firraan dhorku isiin firraa dhorka irree qabdii dhukka irraa kaafte amma nama qaqallaa yoo fuudhes isii milishaa takka rooroon isin dhaate waan saniif gatii gurguddaa gurguruu qabda ishii waan guddaa bakka nama sadii gurguramte haati faate bakka nama sadii gurguramuu qabdi. Osoo zaranii mallaqa ta'ee 40 galchaa musaabii namni 1700 jirtan kun musaabii foloo qoraa deema. Obboleessa kiyya xiqqaadha. Hin beektanii miti. Ana lafa argate gaaf durallee. Ana lafa asii argate bara warra jalaa baddee. Dhugaa sumaana. Mucaa kana lafa argadhe warra yaadatanii gaafa kanama salaata subii lafa argadhe. Dhugaa ganama salaata subiiti yar. Guyyaan sun guyyaa kamisaati bara. Doktor guyyaa kamisaati ba guyyaan sun? Kamisaati. Kamisa ganama. Kamisa ganama waliin dhufneeti guyyaa maasii asirii sagantaa qabee achirratti artistiin takkaan dubbisuun hundi nana feerre eenyu gaa. Takaaru qabdi. Welcome lubbu.
Jirta? Khalid hoo jirta akkam? Deema follow godha Musaa bin isin jenne please invite me dhiisi follow godhi deemi. Galatooma follow Soddaan godhaa kiyya jira? Soddaan nagee qaba dhugaa soddaan miira keessa galee ture malee amma fayyaa qaba. Eessa jira filimeet? Sulee! Sulee habibee cire. Asli siyaa baatee fi kootti ji soddaan. Suleeman! Dhaabu yaamutti jira shaayida dhugaa beektaa shaayii jalaan deemu. Shamarran na jaalatti bar dhiira guguddaa kana na jibba malee. Maana jibba dhiironni guguddaan kun garuu. Wallahi ijoollee xixiqqoolee andar eejiif shamarran qallar kana jalattu. Maali rakkoon keessa warri guguddaan kun garuu. Maali? Ijoollee bara asli wanni si jaalatan inni beektaa ijoollee fi shamarran akka maleeykaati nama yoo ati dhugumaan fuulli kee ijoollee qalbiin ta'e waan qulqulluu taateef daa'imni si jaalata. Amma daa'imni xixiqqoo yoo sirra dhuftee iyyansa dhiifte keessi kee qulqulluudha daa'imni wayi afaan beeyti keessa siif beeyti jechuudha keessa namaaf beeyti daa'imni. Gurguddaan sharrii bare kun hin dhufu ta namaaf jibba. Sulee maal godhi? Sulee! Koi ka uffata jijjiirata soddaan dhufaa jiraame isheettoo afuuffata. Dhugaa sulee yoo sibira dhufe qiimattiin saaloo waan kanaaf akka saalaan beeku ni qaanfata hin dhugaa. Jasmiin. Maal sira kaase? Maltika afaanii na darbiti takka. Sulee ni qaanfata. Abbaan soddaa akka maltika afaan keessas tokkoon daa'i. Soddaan siyaama. Tottolfatee dhufu jira goofaree takka fiffilee. Tottolfataa ra'e. Miidhagee jira akkasitti. Barri dhugaa rabbi ba sulee hoggaa sibira dhufu waan kanaaf sassaalaan beeku hanga babbareedu fuularraa waan ilaali naan jee malee achi fiidoo waraabu asiliitu harka jee. Daawwitiin jirtu ree mana keessa. Inni maaliifi daawwitiirra anaarraa amana. Dhugaa yoon fuula isaarratti asoo daawwitii keessa kan ilaalu anarraa amana. Daawwitii keessatti yawwiitiin warga akkamitti yawwiitiin ijjatee amana hin. Soddaa. Sulee kiyya akkam. Akkam nagaa fayyaa jirtu. Waan jalaachi jee. Haroo ijoollee ta'a waan afaanitti nu darbina abbaa soddaati. Kaleessuma gabbara nyaanne ammallee soddaan nu bira jira. Maaluma ta'e uummanni ara isheen nama guddaa bar. Maratte ijoolleen. Rabshaan isa jala kana irratti kaa ijoollee xiqqoolee nyaata. Ishuu. Haram kita wallahi nu saphisina soddaa biratti. Maaluma ta'a. Sulee akkam. Nagaa keessan jirtu. Fayyaa sirrii dalagataa irraa qopheessitee gatiin dabalaa makiin karaa bal'ee. Jiru nan qabula. Zeddoo. Aboo warri waarra darbitan sun dhiisaare. Yeroo soddaa kabajaa gidduu soddaa wal majjiru nama cinqinaadha. Katiin jee. Sirriitti surree jilbarra dalagadhu kaa makiin karaa balleessitee amma karaa makiin deemtira deemti. Ibsishaan Dhugaa viidiyoo sallaalee jiranuu shaharaanii dheerataa jira kun ammaan tana baasiis dila sallaalee. Sulee kiyyala. Sigaartiisa dhugaa keessumu. Baxaaniyaan. Ganda sadii irraa dhufe ganda sadii irraa kamakii. Subhaanallah. Arsii bahaa irraa dhufe. Arsii lixaa irraa hin dhufe jedhe. Baaleen irraa hin dhufe jedhe. Neetworkiin isin qabe. Amma galakkisee jira hayyee. Bar waa'ee maallaqaa kana hin danda'u neetworkiin keenya waa'ee maallaqaa kana gahuun barbaadu. Waa'ee maallaqaa waa sadaqaan si kadhataara. Bultii waa'ee bultii ta'eetiin simaa rakkitti waliin qaxxalu. Hayyee amma sadaqaa. Maallaqaan dhaqa'u jira kun saqachaan. Hayyee. Neetworkii nama dhaabati. Eesuma welcome habibi. Battaariyaa. Amma battaariyaa meeqa qopheesse? Kanaaf amma. Hayyee. Ati yoo xiqqaate gaafa keetii magaalaa Harar keessa jirtu hundarra baxaaniyaan shan qophaa'uu qaba. Magaazana tokko qopheesseetuma eega magaazana guddaa isaa ijaaree ka baxaaniyaa itti waliin qaba. Ha baxaariyaa qofa magaazina moo?
Samboda achirra akka makkafaafaya banuu fedha nama gabbara irraa fuudhuu fi kamakii kan walitti dabalee. Gabbara hiyyaa makkafaafaya baddaa duuba. Eessummaan olii uwwifna. Ana bira eessuma maal uffisuun hin jiru. Anuu eessuma abbaa waa hunda anuyyuu addunyaa guutuu anaayyuu keessa. Sinu kwaamsa dhugaa mataa keetitti akka sun kwaamsutti isa uwwisa abshir. Umaa yaadin. Si tokkicha taanaan. Dhugaa. Kadiroon kuma dhibbaa shantamii olii. Battaariyaa kasu darabiyaa kunni taa'amiifi kasu darabiyaa kunni taa'ami. Laa beeki ati soddaa ariifa ta'uu qabda laa. Battaariyaan guddaa kiiloo 8 kiiloo 7 kamana keessa hojjetatanii miti. Kama kiiloo 4 fidda because ani makkafaafaya bareetiin magaalaa bareetti eegaa achitti ol naqee sargii keessan booda achirra chirchaaroon gurguradha. Allah akbar. Haydi. La waan soddaan nuje kafaluu qabna. Ni kafala doktor. Ni kafala raayin fuudha. Hin sodaatin. Dhugaa wanni hawwata meeqa su darabiyaa keessa dalaguu akkas hin geessu kan waan makkafaafaya takka banaamo. Subhanallah. Bakka kiiloo 4 Kira Afrika shubee. Ati kan maallaqa qabda duuba jaalalli maasi qabdi. Jaalalti maallaqa laallatti. Hai. Oso taari adoo taari badeetu si qabne koy. Dhugaa mucattii gurraattii Sumaalee keessa mucattii gurraattii Sumaalee keessa jirtanuu hin qabde mucaa diimaa sanirra. Adoo gaafta haqabdee yoo beekte deebii jettee sirraatee maatu. Thank you so much goota ko. Eessuma ofii hawwii foloon haa godha namni kumaaf 800 kummee kolfaa jirtanii mi maaliif soddaatiif eessuma foloon godheeti. Rakkoon keessa maayeen asitti sulee foloo naa godha jedhe amma namoonni na jaallatan amma jara kana yoo foloo gootan mara koo qabam ijoolleen tun hin beektan suleen sodda Musaaf obbolees faamilii jechuun osoo maatii sana barbaadan iyyuu isin jalaa bade jarri jararraa na argatuu dandeettan ijoollee xixiqqoolee isin jalaa foloo godhaani kun eessuma kiyya obboleessa baate sun soddaatite tokko fira jirtu fira kiyya foloo godhii gisee isin jedhu akka waan amara gondar foloo godhii isin jettu mataa dhagaa gootee jira tettee na laalti ufii kolfite ilkeen keessarra hayaa. Baba ada baate jaatam kafale la ana to amma sodda maate tare sodda maate tare jiru mal qabla te deemten dalaidu duba halka wa guyyaa dalagu dinjira duga sodda amma dalaga ragal huro kamin daagala jirin du'a hay gabbari shamarran eegaa nyaachuu eegalefa akka nadaaji guyyaan dabalaa jira bar hin dhagenne ade khabaqi nyaate doktor harkis abu shilingi keessa jabeeffachuu sama doktarii abu harkafuud kamaki sheriyaa gammata yaa kharaab banatte ana kharaan kun umma kharaab banatte maki karaa balleessee siin jedhee bara amma mi'eeffadhe ani leenatti mi'aayar amma dhala makaraa deemtuun dhaqqabii gurguri na goraa jira yu baxxaanii hanqeerransa fakkaatu mana na jira. Gaarama kana arama takka qabee ooletti qishuma isiiti makii fakkaatti sanallee qabee gurguruu jedhee bira tare arama na jeesa jedhee. yaa anumaan gaalli kee akkas taanaan. Mulli hidhattee dalaguu qabda. Amma dura dalagee bu'aan buufne kaas booda bu'aa buusaree siiyuun amma karaa banate kana. Ati rakkoon boo'irree akkatti gaarii duniyaa rabbi fidaa jedhama malee harkan kennin. Ayyee. Akka biraa fayyaa qabdu. Wallahi akka biraa fayyaa alhamdulillah kun. Geemi beellama qaba Idrisii wajjin viidiyoo na hojjedha isin lamaanuu viidiyoo bareeda kanuma baay'illa. Abshir hayyee tu niyyaa qabna. Itti hima jira keessanitti illee beera isin dhudhuungattu giiftaroota keessanitti illee keessan dhaqaa itti hima. Doktor isin saalfatee isin anaan itti minaan jedhi abbaa barbaadde. Asxaa beeraa waliin beeku musaa biraa itti himu hayyee abshir. Dhugaa darasaa fakkaatee isuma beeraan deema. Ani obboleessa kiyya siima. Abshir. Ini salfadhaan keessan hundi keessan dhufee nama kadhachuun salfadhaa gaafa dhiidhamaa koota hundi keessan waan dandeettaniin taaptaa ima godhaa koota
dirqama miti leenca kennuun uuma dandeettan gura ililli kan qabdu leenca kan qabdu tiktaakiroonni kan qabdu immoo taaptaap no problem tokkummaan humna tokkummaan injifanna soddoonni kiyya ka Ameerikaa ka Kanaadaa ka Awustiraaliyaa ka Su'uudii ka Dubaay biyya hundarraa jirtan oomaan hundi Itoophiyaa irraa jirtan dhuftanii taaptaap goonan immoo wannan Oromoo leen nu gargaaru maafi mushkila Absolutely injifatta. maafi kalaam ziyaada immoo anna nuti nama baay'ee waan taane taaptaapi nama kuma kuran kura shan taane taaptaapi yoo goone kuma dhibba taane kuma dhibba lama taane nama kuma dhibba taane yoo taaptaap goone kuma dhibba lamaa san isaan leenca meeqan fidanii jechuudha kanum ciqillaat caawwataa nu ishee laa isin teettaniir taaptaapi gootanii kun ammayyuu nama kuma lama dhastaa taaptaapi keessan kuma dhibba lama galuu jira taaptaap biratti yeroo taatan I think gabbara biraatti dhufaa jira harkaan na ho'isisaara jira Hasuleeti. garaa kana na ho'isisaara Ay doctor. Faatee khayroo takka qabii gurguri amma. maa argi ganaan keessi yoo nama ho'isu maali ni wociidha moo gabiidha uummata warri koomentii warri waa hiitan kurii kaame wallaahi na ho'isisaara Garaan keessi yookaan immoo maallaqa isaa buuteemta maallaqa. Haboo diye takkaillee achiin qabaa gurguddu dhugaa doktor. Wal beekanii. Kadiiroo atillee viidiyoo na hojjedhu ishii ijoolleen viidiyoo hojjetu dandeettan hundi keessaa na hojjedha asirratti arge mucaa kadiiroo su'uudii jiru tokko sir Sani Kadiroodhe. Kadiroodhe. kadiiroo April 20 viidiyoo hojjedhu hundi keessaa warri viidiyoo hojjetu dandeettan hojjedha Akka ajaa'ibaa si hojjenne doctor. Geema tokko taphannu. Ayyee isin adaba kaa Ayyeenitti eesserki. adabbiin isinitti ulfaata taa hin dhumtaniin harkatti Ni fudhanne rakkoo miti. Silaa isumaa dabe silaa Waliin adabamna. soddaa dabuu garaas hin danda'u nuun hin beeka garaan ittiin jabaatu. Laa obboleessana daban soddoma soddaala daban. yoo adaban likkii galuu qabdaati Waa soddaa dabuu gaariin. Maali akka soddaan hin adabamne taa'aami godha. Yoo edana mudhiin dhukubde boru maal hin dalaga maal hin dalagu siif hin dalagaa jiraan akka waan jiruuti. Lakke. Dhugaa siif miidha mana adabdee. Laa jarri adabbii inni rakkata. Ijoollee nuuf taa'aam godhaa nu adabuu qaba. Uummata taa'u Leenca faa darbaa leenca. soddaan garaa jabaatee taappii godha Uummata taa'u godha dhugaa nuti adabamnaan nama naa miidhama galiin irraa cittechuu halkanuma guyyuma boruu kanaan yoo muda. bigaalaan bira jirti Ni jirti bigaalaan Ereeri jirti. Uummata taa'u godha please. Waa nu bigaalaa keessa. Adabbiin ta'a qabri. Ijoollee taa'aami godhaa dhaabbatile kanaa qophilii kisheer godhaa. Jarri kiyya tokko hin dhufne dirra faamilii lakka. Doktoro qixaate. adabbiin isinitti ulfaata Hin ulfaatuma. Asoo namni dilli kun na jala jiru gaa wayi mooma. Thank you man. taappii maangoone faamili Warri ajirta kun yoo bakka takkaa taa'aaf silkii afurtu kaayinee buddoochi Uummata taa'u godha please nu salphisina. Soddaan sodaadha shaaza. Abaaboo afur kennaa ta'ee abaaboo afur. Achi nutti hidhatanii lolaa jiran dhugaa. Kalma jedhe duruyyaa adabuu fadhaa kun hin daree fayyadamu. Hawween duriyyeedhaan musaaf jirta. Jira ma. guutamaa azaatii sabboontuu bulloo Abaaboo namni lama namni sadii kan thank you so much caalaa Namni sadii kan biraa guutaa. Namni tokko. ayaat Namni tokko. Qabdee ijoolleen kee Ijoolleen bara akka adabamuu ka'e feena jaanii bara. Guutuu Noora ko fakkaata. qabaree illee afur guutanii ta'anii laaranii Dhugaa ilillee afur guutuu dadhabanii qaba. famili yalla dabili eega dabna soddaa fi obboleessa haa baratanii qixaati dabil no two times family Maamme reefu maan kanneen eega wanni kote dafee bira sulee adabamte gaa. dabili isin jala tara innaan ta'e Allahu akbar.
Hawwi ko magisi. Gracias, gracias, vamos. Dr. Ayana, thank you so much. Lola jaba jirani par adab bilalu yaani. Kita nanti kau sahur kita kada dulu, kau ada biarlah. Adabi tokko fa soda. Aye, Gabbar ran se rai sa uma yarin demte su karaite. Obole sakiya. Kada imuman dalagachu biya bay hada abba bira bay kopa achi trude araba rude goga nyata jiru kan. aye, Asin aye. malka barbadara thi musab wan barbade thi bichi kita thi kamrugat. This one good doni aye. Mat dari. Wan barbadara thi musab. Wah, kita dari apa tu? Me adidu. One Yo adabi de ana amati tilat. Arra miliki forum wana adi adabi kana purati sule. Mana kau bawa tu, Aye. mana kau bawa? la to ko fara wan bitu ka doctor. Sharab Bipsi to ko jiraji ka karshi afuri. Aye. Bipsi amma sharaba lencha to ko. Lam. Gala beri kan? Wanya to. Haliba. Sadibi Haliba. Amma mal pitire wan good dorate. Ruza beri kufai mat. La bolu lukun ni kaba. Muchara Jacket bichi jala bichi jala jeze. Jaketa to ko. Jaketa Kau sudah tu mau berarti kabar bikala gudi mat yer. Mana kau? Ana sitti. Aye irada ke fat ba kai. Aye, Marai to koi fida marai tikka akhara tha. aye, mana kau boleh kau nunjuk aye, tak. Mango to ko. Muskuta baretu isa keki kanyatan ka kana jiru mal makai isa. Mary Mary. Aye, Pepsi boda gide nyate ke se American. De. Kita Kaifit. bikala cuma re. Bana la kaifit. bana la de. Kaifit. Tabi. Bikala ban CCTV ni bana. Ha. Ya. Dabi ban CCTV. Dabi amma bana jin. Aso dakika. Ya hunda fi da kata karaka da sikata. Ala tulin fi dawli galgala saatan. Ba gurbam malaka barakat de madin ba su barara ba kuma rana ba. Ko dafi. Melo temiyat. Ay dhugaa obboleeyyan kun wal harkanii kam ati keessa kiyya garte baguma na adabte waan maan hin fedhu na adabte. Ija asuma taati nyaadammas. Asuma ya. Suno kana ba tu kotu yari me. Hada jala bade. Kota wonne sodaata. Dai mara jala bade ka baya ke sa bade fakat. Kotu yari suno. Iso kau nak berarti. Abdu. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Jirta sahib akkam fayyuma. Paya ne kya? Abo jarri tuni sila sodda sinta natte arsi dasman na office ni kafa gondem. Achuma na chitte hawala nan jiru achi kairu rat dugajet. Ya awala ninjiru asman na office ni wanu bicara kong kamu. Ko waan sin jedha geesse. Arsom ni korsoma. Buskuta meerii fi Asina no kale. haliba tokko. Karsi Robin ne. Robin. Robert idamo. Robert ida garam. Robin matidat. Magalam. Gosatam. Dia dokter asrat wa undan batani. Tingre. Mishkila. Akiyada. Turte aj. Kana jiya Dole son tain ture. Baati shammo kana nu shendese. Go kana ye ko bidala gurba. Ah gar oga hati di firawan. Asunu la biya ega asunu bira dufte bana. Am batija. Baati ja ega nu bira dufte. Wallahi. Wallahi. Hicala gabbata rakain. Isin sama. Namu kudara waran dokter. Gabbata arabe. Soddan agam badu jete asi. Sidi kasa ture. Sule tu suri nyachi sabarisa. Tulen aku manjim manggutu gabbar arti gutu gabbara jira asila miskin kiya. Oga arsin dufte muja wan kana mata busam be kusod darege. Dokter. Dokter aku ni makanan sara.
Uno adabbiin dhufte. Adabbii video tu. Adabbiin dhufte. Ulola. Fidee jira adabbii. Dhaab oliin baasa. Olbaas. Buskuuta kana fidee. Eeshi. Duga bolola kana kan. Asiira kana fidee. Eeshi. Warra ka fidee malee. Maangoo tana fidee. Haala kana malee gabbarri wal naangoo wal nu maduga lo kale chalao bade bakasan yoo dando. Warri haala takka takka Riyaala takka takka dhugaa. Riyaala sadi qofa baase amoonuma sakkachaara. Riyaala shan duga wallahi riyaala shan. Kun riyaala lama. Riyaala lama. Tuni riyaala takkaanu. Birrii Itoophiyaatti meeqa jechuudha? Toka birri dibba shanfani gis. Laa dhibba shanii geessu Itoophiyaadha. Itoophiyaa dhibba lama dhibba sadi ni geessu. Ni gaare. Ani jechuun nama barga. Ammumaan nyaadha gaa boo bismillah. Qodaan jala kattarte gaa. Waa kasaraa fidee jira irri sumarra dhufanarraa miti ayyee. Kasaraa sumarra miti. Ni no baasa Ayi isa. gabbara irraa sirraa laala rakkoon qabu. Isa ni no baasa. Hooyi sule. Hii. Akkuma ani warra Jimmaa guutuu gabbaru Arsii guutuu gabbaraa jirta asirra tokko bare maa Arsiin dhuftee kabaja akka jirtu barla. Arsiin dhuftee guutuu akka kabajaa jiran dhugaa. Sodda malee yaa morma kaa. Baramma tokko dhufeetiin maa gabbatee nan ijoollee naannoo kiyyaatti soddaa keettu na nyaachisaa naan jedhee bara. Dhugaa barata maqaa yeemeen beeku war ijoollee arsii guutuu soddan jaan dhuguma sai wallahi kan hin jimnetti wallahi. Wallahi kan jira takkaa maqaa iyyam. Kasarte marre. Khasaraa gaa dhuma rabbi haa tolchi gaa durii akka mashaqaa ta'u jiraate rabbi khaatimaa nu balleessin. Galgalaan akka dhuunye gaa ilmu. Takka obaasuu isa. Waasin boonne. Ayi no baasin. Ayya. Asoom. Shuwaalin Garuu tokko. Shuwaalin halkan dhugaa halkan tokko biyya sirre. kasaareetti gaafatamta. Akkatti lafaa jira. Kasaartu. Du'aayi sii godha. Ayyee abshee. Inka saartu boo ani sobboleessa asuma taayitiin du'aasu. Anillee akka arsiin na laalee ana ulii asitti na kabaju tiimi doktor. Akka arsii miti akka obboleessa kiyya turuutti silaalee si haa kabaju gisee dadhabdellee si haa ergamu. Shaayillee si haa dhaabu. Ani rabbi jaalaa bar. Sodaadha. Warra ittalaati. Dhugaatuun qixaatuma. Ayi. Ijoollee irratti qondaafin argama. Yoo suleen kabanya.